السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبلينتي يا جالتمو في كبجمو الدنيا رجرتان إن بيتن جتشو ماتيت آفا نيتيت آفا إن بيتن جتشو اسمك أنك سنين دينك إدريسا هوينتي يمالي قوتيو بتشو بربادا كجتو أجرت أمو نما غرس ديك أم بيكو في كون اللي أدان غرغران جتشو نم توكو kuma torba ergee fi jira. Namni tokko ammoo 10,000 ergee fi jira. Namni tokko ammoo 5,000 ergee fi jira jechuu. Birri isii haqa isii jechuu. Nariifattanii namni gariin ariifata. Mee warra san maal ta'anii kayyattaniillee jira. Birri isii walitti qabee fi haqa isii jechuudha. Waan isin ergitan kunoo ija keessan duratti ija kaameraa duratti isii kennee jira jechuu haqa isii. Du'aa'ii godhiif ummata kana. Gooftoliitiyaa. Du'aa'ii godhiif. Ulfina isin haa kennu barakaa rabbiitiin. Gooftoliitiyaa warqiiwwan tiyyaa ilmaannan tiyyaa na yaadachaa jirtanii ammallee ulfina rabbiitiin isin haa kennu. Warqiirra isin haa bulchu. Ammallee abbootiin tiyyaa hawwootiin tiyyaa naa jiraadha. Akka abbaatitti akka haadhatitti isin eeggadha ammallee naa jiraadha. Urmiin isin haa turu. Afacha rabbi umrii sana ka'u anka wanti qabdani namni gariin beetani wanni waswaasa akka waan ani yookaan waan isii fudhadhutti fakkaatti akka waan nama zalaazolumutti fakkaatti me biyya kana Itiyoo Telekoom balee keessa hin jiru seeruu hin jiru ameenyaa gasgaarii hin jiru amma roobe dhaqan anka wanti baafachuuf waan guddaadha lakkoofsa anka wanti waan jedhan beetani hin beekan ani garuu baradheen qabu. Wanti kun isinirraan naa dhufe isinirraan karoorri kun naa dhufe isinumarraan argachuu barbaada malee akaawuntiis gara itti godhanis hin beeku bilbilas gara itti godhanis hin beeku isinumarraan argachuu barbaada. Waswaasinaa isiniin jedha warri kun illee jara kennu buleeyyantii ani argachuu barbaada. Akkasii ulfaadhaa fayyaa tayaa galatooma isiniin jedha buleeyyantii kunoo bira geessinee waan isin nutti kennitanii maraayyuu akkasuma geessan jechuun ariifatinaa daddaftanii waan argatanii dubbatinaa isiniin jedha galatooma.